Bulchiinsi magaalaa Finfinnee oomishaalee qonnaa gabaaf qixa sirrii ta'een dhiyeessuu fi jiraattonni magaalichaa oomisha qulqullina qabu naannawa jireenya isaaniitti akka argataniif xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechaa jira. Hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf karoorsee hojiitti gale keessaa tokko kan ta'e giddugalli gabaa oomishaalee qonnaa Aqaaqee Qaallitti oomisha qulqullina qabu gatii madaalawaan jiraattota naannichaaf dhiyeessuu irratti argama. Tajaajilamtoonni giddugala gabaa oomishaalee qonnaa Aqaaqee Qaallittiitti dhimma bahan akka ibsanitti kana dura giddugalli gabaa naannawa isaanii waan jirreef oomishaalee qonnaa argachuuf karaa dheeraa deemanii baasiif saaxilamaa turuu yaadachiisuun amma garuu giddugalli gabaa Aqaaqee Qaallitti mana jireenyaa isaaniitti dhiyoo ta'uun dhiyeessii oomishaalee qonnaa barbaadan argachuuf haalli mijataan uumamuu fi himan. Baay'ee fayyadamne dhugaa rabbiitti akka waaqatti dhugaadhaa waa baay'ee duraan Aqaaqee deemnaa Saaris deemnaa bakka hunda deemnee dhamaanee dhufna. Amma immoo balbala irratti nu dhufee baay'eetti gammanne. Kara tokkoon wanni bitan baalaansii kan eeggate. Kara biraatiin tiraansipoortii adda addaa kan baafnu irraa hafne galata rabbii kanuma ijoolleen teenya sammuu mana barumsaatti baattee as gadi kaattee waanuma barbaadde namni waanuma hunduu amma humna isaatiin bitatee gala. Shunkurtuun timaatimuun mul'uun nagar aganyi. Qullubbii timaatimii waan hundumaayyuu ni arganna. Xaafiinis jira bitannee fayyadamaa jirra. Keessumaa nama humna hin qabne fagoo osoo hin deemin naannoo kanatti waan barbaadu argata. Dhiyeessiin hunduu jira waan ta'eef namoonni naannoo kanaa walitti himuun dhufanii bitachaa jiru. Asitti waanuma kan barbaadu dhufeetan xaafiin barbaadaayyuu xaafiin argadhee asuma biteetan daaksisaarra jira. Kana malees gatiin meeshaalee qonnaa giddugala gabaa Aqaaqee Qaallitti keessatti argamu gatii alatti gurguramu irraa fooyyee kan qabu akka ta'e fayyadamtoonni giddugalichatti dhimma bahan AMN'tti himaniiru. Gatiinis bareeda, shunkurtiinis gaariidha jira. Kunis amma kunoo isaa birrii 15 akkana amma kunoo arbii 20 feene malee rakkaa hundumtuu gaariidha jira. የዋጋ ሁኔታ ከሌላው ትንሽ ይሻላል. Haalli gatii kan biraarra fooyyee qaba. Ayyaanaafis meeshaalee na barbaachisan asumaan bitadha. Waan bitachuu barbaaddee iddoo tokkotti gatii fooyyee qabuun bitattee fayyadamta. Gatiin shaggaadha. Asitti amma kan argadhee haalaan kan bitamuuf kun immoo xinnoo shaggaadha. Giddugalli gabaa Aqaaqee Qaallitti fayyadamtootaaf haala mijataa uumee qonnaan bultoota waliin walitti hidhamiinsa kan qabu ta'uun qaala'insa gatii tasgabbeessuu fi hawaasa naannichaa fi daldaltoota gidduutti walamantaa uumuun daldaltoonni hojicha irratti bobba'anii hojjechaa jiran AMN'tti himaniiru. Haalli gatiisaa baay'ee bareedaadha. Akkuma ilaaltan kana akkuma argaa jirtan kana haalli gatiisaa alaaf as keessa gisee daldaltan garaagarummaa baay'ee qaba. Kanaafuu kun bareeda. Waagaan isaa shaggaadha. Baddaadhaa wanutti waddadu asitti xiqqoo dinnichatu cimaadha. Asitti immoo timaatimii baay'ee shaggaa godhaa jirra.